Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Ajjeechaan waraana Bilxiginnaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkaan jabaatee itti fufe. Aartist Aloo Daawwee dhukkubsattee wal'aansaaf hospitaala seenuun dhaga'ame. Shawaa Lixaa Ambootti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa 4 ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni Bilxiginnaa gocha sirnichaa jibbuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru jedhame. Oromiyaa keessatti dhiyeessii fi gatii xaa'oon wal qabatee qonnaan bultoonni rakkachaa jiraachuun ibsame. Salamoon Araddaa waajjira muummee UN Niiwuorkitti argamuun sirna kakuu raawwatan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Ajjeechaan waraana Bilxiginnaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu akkaan jabaatee itti fufe. Maqaa sakatta'aa waraana bilisummaa Oromoo fi nageenya kabachiisuu akkasumas maqaalee garaa garaan Oromiyaa bakkoota hedduu keessa bobba'anii kan jiran waraanni mootummaa paartii Bilxiginnaa ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatan akkaan jabeessanii itti fufanii jiraachuu maddeen keenya himan. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaa aanaa Laalloo Assaabii ganda Wargootii jedhamu keessatti barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Wanjoo barsiisaa Takiluu Kabbadaa gaafa waxabajjii 19 bara 2023 ajjeesuun dhaga'ame. Aanuma Laalloo Assaabii bulchiisa magaalaa inni aangoottis nama Garramuu Asfaawu jedhamu badii tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuun isaanii dhaga'ameera. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoon Ooleetti nama tokko yoo ajjeesan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee ganda Jogee Badhaasoo bakka Addaa Gijjee jedhamutti barattoota kutaa 11ffaa lama maqaan isaanii Daani'eel Margaa Raagaa fi Yaadasaa Qannoo Baatii jedhaman ajjeesaniiru. Aanuma kana ganda Haroo Laaloo Qabdee bakka Buukkoo jedhamutti qonnaan bultoota lama yoo ajjeesan ganda Guurii Maaramii bakka Haroo jedhamuttis dargaggoo Oromoo tokko ajjeesuun dhaga'ameera. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Gindabarat ganda Gohoo Guduruutti gaafa waxabajjii 13 bara 2023 waraanni Bilxiginnaa nama Taaddasaa Kabbee jedhamu ajjeesuu maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Aartist Aloo Daawwee dhukkubsattee wal'aansaaf hospitaala seenuun dhaga'ame. Aartistoota hangafoota keessaa tokko kan taate Aartist Aloo Daawwee dhukkuba sukkaaraan dhibamtee wal'aansaaf hospitaala seenuu maatiin himan. Wal'aansaaf hospitaala Rift Vaalii magaalaa Adaamaatti argamuu keessa kan jirtu Aloo Daawwee erga hospitaala seentee guyyoota 5 ol ta'eera. Dhibee sukkaaraa fi dhibee dhiibbaa dhiigaa ishee ol ka'ee mana yaalaa seenuu isheef sababa akka ta'es maatiin himaniiru. Obboleettiin Halloo Hindii Abdullaahi aartist Halloon dhibee sukkaaraa fi ol dabaluu dhiibbaa dhiigaan irra deddeebiin akka ishee hubu himteetti. Yeroo ammaa kanas wal'aansa baqaqsanii yaaluuf beellamni akka qabameefii jiru himte. Itti dabaluunis Aartist Aloo Daawween deeggarsa akka ishee barbaachisuu fi uummanni Oromoo bifa adda addaan akka ishee cina dhaabbatu dhaamteetti. Aartist Aloo Daawwee sirboota kanneen akka hidida jireenyaa, obboleessi gaarii, walora warra keessanii, sabni ittiin naannooddu maaluma, baabura yaabbadheen dhufaa na eegi yaa shamarmarii fi kanneen biroo weellisuun beekamtii guddaa horatteetti. Shawaa Lixaa Ambootti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa 4 ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa paartii Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessa socho'aa jiru hidhaa gidiraa fi ajjeechaa hammeessaa jiraachuu Gadaa Miidiyaa Neetwoork irra deddeebiin gabaasaa tureera. Haaluma kanaan waraanni Bilxiginnaa kun godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo keessatti namoota nagaa 4 yoo ajjeesu 2 ammoo madeessuu odeessni qaqqabee addeesseera. Namoonni haala suukkanneessaan waraana Bilxiginnaa kanaan ajjeefaman maqaan isaanii Hirphaa Iddoosaa Hurrisaa, Kiisaa Hirphaa Iddoosaa, Kaasuu Iddoosaa Hurrisaa fi Likkaasaa Lalisaa kanneen jedhamanidha. Namoonni kunneen siyaasa kam keessaayyuu kan harka hin qabnee fi jiruu fi jireenya dhuunfaa isaanii kan geggeeffatan ta'uu maddeen keenya dabaluun himaniiru. Kana malees namoonni 2 dhukaasa humnoota Bilxiginnaa kanaan hedduu madaa'uu kan himan maddeen namoonni kunneenis obbo Qaabataa Iddoosaa Hurrisaa fi Dajanee Gadaa kanneen jedhaman akka ta'e odeeffanneerra. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti maqaa adda addaa itti maxxansuun waraana Bilxiginnaatiin raawwatamu akkaan jabaatee itti fufee jira. Waraanni Bilxiginnaa gocha sirnichaa jibbuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru jedhame. Sirna Atseewwanii baroota dheeraaf dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasisaa qabeenyaa fi lafa ilmaan Oromoo saamaa fi saamsaa ture deebisuuf kan hojjetaa jiru mootummaan Bilxiginnaa ganuun loltoonni sirnichaa gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuun dhaga'ameera. Akka odeessi Gadaa Miidiyaa Neetwoork qaqqabee addeessutti godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo fi bulchiisa magaalaa Dambidoollootti loltooti raayyaa ittisa biyyaa 6 gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun himame. Gaafa waxabajjii 19 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 2 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo mooraa waraana Bilxiginnaa magaalaa Seertumii irraa qawwee dachaatuu 2 rasaasa 300 fi hidhannoo 2 waliin waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru.
Kana malees gaafa waxabajjii 18 bara 2023 godinichuma bulchiisa magaalaa Dambidolloo keessaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 4 qawwee AKM Turkii 2 dachaatuu 2 rasaasa 600 boombii 2 fi hidhannoo 4 qabachuun sirnicha gananii waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiraachuunis barameera. Oduma wal fakkaatuun godina Gujii Bahaatti miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko hidhannoo guutuu waliin gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuunis dhaga'ameera. Ilmaan Oromoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi naannoo keessa jiran gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamuu akkaan itti dhufanii jiraachuunis ibsameera. Oromiyaa keessatti dhiyeessii fi gatii xaa'oo wal qabatee qonnaan bultoonni rakkachaa akka jiran ibsame. Oromiyaa bakkoota garaa garaatti waqtii midhaan faca'uu waan ta'eef hawaasni xaa'oo dhabuun rakkachaa akka jiru gabaasnee turuun keenya ni yaadatama. Bakkoota hedduutti ammoo kaadiroonni bilxiginnaa daldaltoota dhuunfaa wajjin walii galuun xaa'oo baasuun gurguratanii faayidaa dhuunfaaf oolfachaa jiru. Mootummaan xaa'oo qonnaan bultootaaf karaa dallaalotaa fi saamtotaa dhiyeessuu isaan kan ka'e ammaan dura kan mudatee hin beekne gatiin xaa'oo Oromiyaa bakkoota hundatti dachaan dabaluun dhaga'ameera. Akka maddeen keenya Oromiyaa golee adda addaa irraa nuuf himanitti xaa'oon karaa kaabinee fi kaadiree akkasumas namoota mootummaaf basaasaniin akka dhiyeeffamaa jirudha. Gurgurtaan isaas gatii qonnaan bulaan bituuf karoorfateen olitti dabaluun qonnaan bultoonni lafa qotaniif xaa'oo dhabanii rakkachaa jiraachuu himaniiru. Haa ta'u malee hattuu fi saamtuun karaa seeraan ala ta'een namoota qarshii qabanitti gurguruun kaadiroota wajjin qooddachaa akka jiranis odeessni qaqqabee addeesseera. Salamoon Araddaa waajjira muummee UN Niiwoorkitti argamuun sirna kakuu raawwatan. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 34ffaa sadaasa 15 bara 2022 biyya Ameerikaa Niiwoorkitti geggeeffame irratti sagalee miseensonni koree yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa kennaniin abbaa seeraa mana murtii ijibbaataa dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'anii akka tajaajilan kan filataman Salamoon Araddaa Waaqtolaa torbee darbee hojii eegaluun dura waajjira muummee Yuunaayitid Neeshinitti argamuun sirna kakuu raawwataniiru. Sirna kakuu kana kan raawwachiisan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereez yoo ta'an Salamoon waggoota 7 dhufaniif akka tajaajilanis ibsameera. Sirna kakuu raawwachuu kana booda leenjii dhaabbatichi abbootii seeraa haaraa muudamaniif qopheesse irratti hirmaataniiru. Obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gara aangootti erga dhufee booda sadaasa 1 bara 2018 irraa eegalee haga baatii amajjii bara kanaatti pirezidaantii itti aanaa mana murtii waliigalaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaniiru. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa kan turan aadde Ma'aazaa Ashannaafi fi Salamoon Araddaa Waaqtolaa xalayaa mana maree bakka bu'oota uummataaf barreessaniin fedhii isaaniin aangoo gadhiisuun isaanii ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaataa ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.